godhaniif bar shakkam tartiiba qaba bar shakkamtee yakkamta sigala miti nama yakkee isa yakkaa jiru jira jalqabumarraa iyyuu kaasee duu intala tanaatiif kaleellee sirrii waa walitti hin jirreef kaleellee waan reebaanii tureef itti gaafatamummaa jalaa hin bahu kanaafuu nama kana hamilee isaa dha'uu qabnaa artii dirree artii keessaa baasuu qabnaa uumama qololli baname jira ani amma kara dura qalanii akka dhabnee dhagaama miti qananiin akka lubbuun isii dabarteen ofis haa darbitu haa darbamtulleedha intala qaalii qaxalee intala akkas bareeddu san dhabuun laphee Oromoo cabsisii galee gadda guddaadha akka isiin duuteeni guyyaa 2-3 Andu'aalam kana godhee jedhanii ajandaan Oromoo silaa ni beekta oo ajandaa tokkoof deemu akkuma saree jala dhaqa buusanitti ajandaan biraallee hoo dhufu waan manaa baheef san dhiisee kaanit deebi'a siigalee miti xayyibaa samtu yeroo maal jedhe beekta namni sangaa bituuf manaa bahee saree qabatee waliin deebi'uu jette ati kaayyoof akeeka galma kee gootee waan wahii ajandaa yoo godhattu waan san fiixaan baasuu danda'uu qabda yookaan wanti sun qulqulluudha jetta yookaan wanti sun xuraahaadha jetta siigalee miti haala yeroo laaltee baay'ina komantii baay'ina riyaaktii laayikii garaagaraa kana qofaaf yookaan namni intalli tuni dhugaaf dhaabbattee nama dhugaatii abukaatoo dhugaatii akka jedhamtu qofaaf guyyaa 2-3 fakkeessitee biraa hafuun qabdu yoo dhugaan quuqamni keessa kee jiraate jechuun qulqullummaan siigalee miti guyyaa 3 yoo guddate torbee tokko iyyamee hin dhaabate samboodaan Andu'aalam shakkamaadha jedhamee to'annaa seeraa jala oole seerri gaafa to'annaa jala oolchu poolisiin to'annaa seeraa jala oolcha sana boodaan dhaddachaa dhaabata abbaan alangaa himata itti bana siigalee miti samboodaan waa lama murtaaya yookaan jalqaba shakkamaa jedhama yoo balleessee evidensii yookaan ragaa wayii irratti argame yakkamaa jedhama biyya tana keessatti namatu vaaliyuu heeraaf seeraan beekne malee namni seerri yakkamaa osoo hin jedhin bar waa hatuyyuu lubbuu baasuyyuu ragaan mileenii irra jiraate bakka seerri yakkamaadha hin jedhin yakkamaa jechuun qaamnummaan sunuu yakkamaadha siigalee deebee seeraanuu gaafatamuu qaba siigalee tokkoffaan nama seerri shakkamaadha jedhee qoratee irra taa'aa jiru arrabsuunuu yakkamaa isaan godha siigalee suni sani samboodhaan erga callisan gara ji'a 2 fi waan ji'a 3 jala dhihaatu mana sirreessaa ture waan isa ta'uu ibsu dhabanii jennaan bilisaan gadi lakkisanii ka seeraa si himaa jira sana boodaan namni hundinuu irraa tasgabbaa indoon baga baate goota kennaa baga baate artistii kennaa baga dhugaan keessi baase waan jedhu anas dabalatee holola oofaa turre miidiyaa irratti samboodaan awaardii Hacaaluu torbee tokko dura ture irratti gaafni guyyaan 2 hafuu fi dubbisaniin abboo dorgommii baranaa kana keessa jirta namoota gahumsa qaban jennee abdanne yookaan filanne keessaa ati nama tokko ka jedhu gaafii yeroo dhiyaatuu fi akkaataan isin artii Oromoo guddisuuf yookaan faawundeeshiniin Hacaaluu kun bakka guddaa akka ga'uuf irratti xiyyeeffataa jirtanii waan guddaadha galatoomaadhaa ulfaadhaadha ani garuu sa'aa kanatti gadda guddaa afaaniin ibsuu hin dandeenye keessa jira haadha warraa kan jaaladhu dhabee haadha warraa badhaasuma kanaafuu sadarkaa kan akka ani ga'uuf utubaa hojii kiyyaa naa ta'aa turte of biraa dhabee kanaafuu wanti kun na haa darbuu jedhee dhiibanii itti seensisanii erga itti seene malee bakka hin waraannetti luqqifadhuuta akkanii beektaami mammaaksa mucaan kun dorgommii keessa hoo seene tokkoffaa miti tokko haga 3 illee eenyu baahoo jette namni duran dhaabatu dorgomaan qaban lola fuudhanii injifatee isa qofa osoo hin taane hojiin isaa guddaa fudhatama qabaachuu irraa kan ka'e namoota hojiilee isaa daarifti godhaa ture namoota cinaa isaa dhaabbataa turani namoota walaloo barreessaniif namoota yaadaan cinaa dhaabatanii badhaasanii jechuun Lalisaa Indiriis yeroo kanatti hayyoota Oromoon qabdu keessaa dargaggeessa keessaa jalqaba irratti eenyuu waamtaa waan jedhe Lalisaa Indiriis waamaani akka kiyyatti akka ilaalcha kiyyatti siigalee miti
isallee badhaasanii akkasi badhaafame. Erga badhaafame boodaan immoo duulli ka'e bifa haaraan. Namni nama ajjeese, namni yakkamaan akkamiin badhaafamaa jedhanii haasayan. Nama seerri bilisa jedhee gadi lakkise sii galee miti. Namni kun jalqaba seeran nu haa dhiyaatu jedhan. Seeratti dhiyaate seerri qoratee ji'a 3 irra taa'ee ukkaamsee ji'a 3 booda bilisa jedhee gadi dhiise. Jalqaba ishii namni kun haa miidhamuu barbaadan na fakkaate kaa seeratti haa dhiyaatu gaafa jedhan. Seerri gaafa qoratee bilisaan gadi dhiisu immoo afaan banan. Sana booda akkuma hin jedhe torbee tokko dura Hacaaluu Awaard namni kun dandeettii fi gahumsan dorgomaa waan hin qabneef injifatee olola irra banan. Sii galee miti. Gabaabumatti namoonni waan kana godhaa jiranii dhugaan intala teennaa haa baatu. Intalli tuni miidhamte. Dhugaan intala tanaa galuun dhugaa harmee fi obboleewwan keenya hundaati. Yeroo garagaratti cubbuun obboleewwan keenya harmeelee keenya irratti raawwatamee dhugaan dhokataa dhufte. Ka intala tanaallee akka hin dhokannee jechuu osoo hin taane kaayyoon fi akeekaa fi galmi isaaniillee Andu'aalamiin dirree artii keessaa fi laphee Oromoo keessaa baasuufi. Sii galee miti. Miseenjarara wal qindeessanii WhatsApp irra garee kireet godhanii warra isatti duulu qofa jedhanii namoota dunuunfatanii isa jibbanii fi gandaanis jaaranii nama kanarra duulchisaa turan. Sii galee miti. Samboodhaan kaayyoon isaanii nu gallaan isiif osoo dhukkubsannu du'uun isii osoo garaa nu balleessu isarraa ittisuun dirqama nuti ta'ee jechuudha. Sii galee miti. Warri nuti namni kun qulqulluudhallee osoo hin jenne 50 wal bira oofaa baalaansi godhaa saayikoloojii intalaallee eegaa waa maxxansu ture jalqaba. Gaafa namu saayidii qabatee namni kun baala gizee miti, namni kun qabeenya hin qabu, namni kun neetworkii gahaa hin qabu jedhanii irra wal ijaaranii irra bobba'an nuullee dhaabachuufiin dirqama ta'aa jechuudha. Sii galee miti. Ammallee taanaan ani akka gumaatti akka nu hubadhetti Andu'aalam Gosaa parsantii 100% qulqulluudhaan jedhu qulqulluu rabbi beeka. 100% illee saayidii intalateen dhabamtee fakkeessitanii nama kana balleessuu barbaadan Andu'aalam Gosaa 100% shakkamaa warri jettanii dhugaa teessantu dhokata. Bor waan isin mudatu hin beekani. Bar osoma ajjeesee ragaalleen irra jiraate mee nama kana ajjeesuudha moo nama kana adabuudha? Rabbi birattillee nama weedoo gongore ajjeesi wanti jedhamu jiru. Sii galee miti. Nama tokkoo miti namni nama lubbuu 100 yoo baase heeraaf seeraan itti gaafatama sani kan biraa.